rakkoo kamikee turte? Gaafa galleen hundumtuu silkii kan qabu silkiisaa qubeelaa harkarraa kan qabu sa'aatiin chaarjeeriin moobaayilii wanta tokko tuna fil nurraa fudhatanii. Tallaalii kooronaavaayirasii ka torbaan dhufurra jalqabee lammiilee UK'f kennamu deebii jiraattotaa. Gammachuu guddoon nu dhagahamee addunyaan nu gammadee jechuudha. Vaksiiniin argamu jechuun waan akka malee gammachuuti. Waan akka tokkoota akka malee irra gammade. Maanennaan koronaan kun akka malee nu miidhe. Lolti Tigraay irra maanta haaraa oduu naannicha isan beesimne. Seerri jihaad jaalalamaanii namtanaaf hidham isaniitti himne. Oduu biraalee harka isanii qabna an asli galgalooti nu waliin tura. Miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaaf kanneen mootummaa hidhat qaban kaleessa jalqabee Maqalee irra gabaasuu eegalan magaalatti haal nagaa deebi'uu jiraa jedhan. Haa ta'u malee miidiyaan Tigraay humnooti TPLF ammallee dhaatu magaalatti lolaa akka jiran gabaasaa jiran. Jiraattoti magaala BBC'n dubbisee ammallee dhukkaasii dhagaamaa himan Baqaalaa Toomat bal'inaan nutti hima. Raayyaan ittisa biyyaa magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee erga to'atee guyyoota shanguute. Magaalattiin to'annoo humnoota mootummaa federaalaa jala galuu hordofuun ministeerri muummee Abiyyi Ahmed tarkaanfiin waraanaa Tigraay goolabamuu labsanii kan itti aanuu naannicha deebisanii ijaaruu fi hogganoota TPLF adamsanii to'annoo jala oolchuudhaa jedhanii turan. Ministeerri muummee Abiyyi kana jedhanii guyyoota shan booda miidiyaaleen mootummaaf kan mootummaan hidhata qaban guyyaa kaleessaa magaalaan Maqalee sochii nagaatti deebi'uu gabaasan. Jiraattonni sochii dilee isaanii eegaluu fi raayyaa ittisaa waliin hojjenna jechuus miidiyaaleen kunneen gabaasaniiru. Faallaa kanaatiin TV'n Tigraay ka'eessaa akka tamsaasaa jiru hin beekamne ammallee humnooti TPLF dhiyeenya magaalaa Maqaleetii lolaa jiraachuu gabaase. Dubbii himaan waraana Tigraay ibsa guyyaa kaleessaa TV kana irratti kennaniin lolli hammaatee itti fufuu himanii kibxata darbee taankii 11 barbadeessinee jedhan. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa ammoo galgala kana TV Tigraay irratti dhiyaachuun lolli kun hin xumuramne jedhan. Bilbillee fi tooftaawwan qunnamtii kaawwaan hin deebineef akka mootummaan jedhu Maqaleen sochii nagaatti deebi'aa jiraachuu yookiin akka TPLF jedhu ammallee naannawa isii lolli jiraachuu adda baafachuu rakkisaadha. Namni dhaabbata miti mootummaaf hojjetuu fi intarneetii saatalaayitii fayyadamuuf hiree qabu kan wayita ammaa magaalaa Maqalee jiru tokko naannawa magaalatti dhukaasni akka dhagahamu BBC'tti himeera. Magaalatti irraa tilmaaman fageenya kiiloomeetira 20 haga 30 hin caalle irraa dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaa irra deddeebiin dhagahamaa jedha namni kun. Ministeerri Dimookiraasii Itoophiyaa obbo Zaadig Abrahaa dhimma kanarratti BBC'f yaada kennaniin TPLF ammatti rukutameera gahumsa ittiin lolu hin qabu jedhan. Miseensonni TPLF bakka bakkatti ciccitanii jiran shaakalaaf jecha dhukaasuu danda'u sagaleen dhukaasaa dhagahamus sana ta'uu malaa jedhan. Waggaa tokko eegii weerarri kooronaavaayirasii addunyaa qabatee namni miliyoon 64,500 fayyadamee qorsi barbaadamaa jira. Kalee UK'n biyya jalqabaa tallaalii kooronaavaayirasii Pfizer BioNTech jedhamu namni hunduu akka fayyadaman eeyyamti taate. Uummata Oromoo kabiisuun jiraatan miidha isaan ergaa'eef tallaalii kun argamuuf akkam dhageettan jedhee gaafadha. Deet Gurraachatiif Faatuma Qancooraa akkan jedhan. Vaksiiniin argamu jechuun waan akka malee gammachuuti. Waan akka tokkoota akka malee irra gammade. Maanennaan koronaan kun akka malee nu miidhe. Fakkeenya namni tokkimman kan keessa agartee poozitiivii ta'ee jedhee namni man kan kee jirchuutti kan hojjetu in affeektamaa. Maanennaan hojii galee siin baasan. Kaaniin ammallee iskuulii ijoollee guyyaa cufayyuu yoo namirra yaayyuu arganedhan kilaas guutuu akkasitti iya guruubii sun akkasitti hin galchan. Yooyyuu galchan kaan ijoolleen mantii. Ammallee after 2 weeks yoo siin deebite kadhibii irratti argan hin galchan. Barnootaallee dudduubbuuti ammallee nabi cufti kompiitara mana hin qabu warra rabbiin laafisee fi warra garii malee yoo sila vaksiiniin kun dhugumaanii argamee inni agartee waan kana qorsi taate waan akka malee gammachuuti. Waan akka tokkoota akka malee irra gammade. Akka malee rakkinni guddaa laftana gaffide laftan callaayyuu hin ta'in addunyaayyuu guddoo rakkinni itti fide. Wuyyii nama dhoowwee namii ijoolleen barnoota dhabdee. Nami hedduun mana dacha'ee lookdaawunii nami hojii hojjetu rakkin guddaan nama erga'e lubbuun namaallee akkasuma badde. Si akka nam tokkootti akkamiin jiru tante jijjiire? Jechuun akka nam tokkootti aniyyuu namni qabate torbaan 3 ciisee torbaan 3 ciisuun wanni huwwama tonfofaati akkuma tonfofaatiin nama gaddufa. Nafas yollata lubbutanatti si qabama nafi si caha in qufaata qufa goggoga ijoolleen qaba ijoolleen naanqattee akkasitti rabbiin na fayyisee duuba torbaan 3 ciisu walumatti aniin torbaan 3 yana dhibe. Taaniin amma vaksiiniin argamee jedhan biisan kee jirtan keessatti torbaan dhufuu jalqabee namaa kennamaa jedhan. Akkaan. Akka nam dhukub kan fuudhee fayyeetti akka jiraata biisuniitti kan wanni kun jiru kan kee jijjiiretti akkam dhageetti. Gammachuu guddoo waan kanirra
dhaga'ee na callaanitiyyuu addunyaanuun gammaddee inni labsiteen tun inni aga duraanitti lookdaawunii kee jirti. Lookdaawunii guyyaa dheengadda bananii qorsii addunyaa irra dhabame argamuunuyyuu waan guddoo nam gammachiisati. Guddoo gammada. Galatoom. Asilleen galatoom. Dhaggeeffatooteen oduu gaggabaaboo isan beeksifne. Yahudiin Itoophiyaa kumaatamaan kan lakkaa'aman Izraa'elitti maluuf waggaa dheeraa eegachaa turan. Kan keessa irraa namni 361 Izraa'elii galan. Izraa'el namoota kan fudhachuuf turte jedhanii kan himatamte amma waraan mootummaa Itoophiyaatiif Tigraay jidduutti uumame kanaaf fudhachuu jalqabde. Ministeerri muummee Izraa'el Benjamin Netanyahuun buufata xiyyaaraa argamee warkan simate. Poolisiin naannoo Uttar Pradesh namichi musliimaa dubartii amantaa hinduu hordoftuu amantaa islaamaa fudhate taasisee jedhanii hidhan. Namichi seera farra amantaa jijjiiruu jihaad jaalalaa jedhamtu jalaatti nam hidham jalqaba ta'e. Seerichi mormii kaasisee yoo ta'u qeeqtoonni jibbi islaamummaa mul'isaa jedha. Namiibiyaatti nama maqaa Adolf Hitler jedhamuutti filannooman maree injifate. Abbaa kiyyaatti maqaa kanaaf baasee tarii isaa hin beeku ture jedha. Namiibiyaan koloonii Jarmanii turte ammallee gosti xiqqoon afaan Jarmanii dubbattu biyya kee jirti. Hidhattooti islaamummaa fincaleessan humnoota nagaa Mozaambiikii tas haatee 25 jeeftee 15 madeessitee jedhan. Miidhamtooti tun garee aanaa Muyidumbee naga cimsuuf ergamte eegi torbaan dabre jiraattotii hedduu jeessanii mana isaanii guban. Fincillaa biikaan keessatti waggaa 3 deemaa jiruun namni 200 lubbuu dhabee namni 200 lubbuu dhabee namni 500 olla isaaniirra buqqaanii jedhan. Lol mootummaa Itoophiyaaf TPLF jidduu sadasa 3 eegalee 7 turen TPLF ministeerri muummee Abiy Ahmed kuffisee aangoo deebi'uuf yaalii taasisee jedhu ministeerri taanaa haajaa alaa Ameerikaa kadhimmoota Afrikaa ambaasadar Tibor Naaji BBC fakkimaniitti Ameerikaan haal naannoo Tigraay kee ture hubachuuf mootummaa Itoophiyaa tajaajila qunnamtii akka gadhiifamu gaafachaa turte. Akka nama Itoophiyaa bara 1984 irraa eegalee hordofaa turetti akka rakkisaa ture jedheen amana. Wal dhibdeen isaanis sadarkaa kanarra haga ga'utti qaamni lamaanuu mariif guddoo fedha agarsiisaan turre. Wanti hubachuun barbaachisu qaamni wal madaalu lama hin jiru. Lola kana keessa biyya walabaa lamatu jira miti. Lola hooggantootni naannoo tokko mootummaa irratti banani. Kana ajaa'ibu ammoo heerri Itoophiyaa naannoleen fedhaan fottokuu akka danda'an labseera. Haa ta'uti ragaaleen qabnuun aangawootni Tigraay Itoophiyaa irraa fottokuu hin fedhan. Carraa argataniin ministeera muummee aangoo irraa buusanii aangoo waggoota 27f qabatanii turanitti deebi'uu barbaadu. Loli kun sadarkaa kanarra osoo hin ga'iin hawaasni idil addunyaa maaliif dhaabsisuu dadhabanii jedhanii gaafannaan ambaasadar Tibor haalichi rakkisa ture jedhu. Qabiinsi baqattootaa baay'ee barbaachisaadha. Akka carraa ta'e odeeffannoo kanarratti ba'an qulqulleeffachuun rakkisaa ture, baay'ee yaaddessaas ture. Mootummaan Itoophiyaa tajaajila koominikeeshinii deebisee akka hojiirra oolchuu cimsinee hubachiisaa akka turreef keessaa sababni inni tokko kana. Odeeffannoo dhugaa achi jiru beekuuf akkaan barbaachisaa ture. Haa ta'uti amma lolli inni ho'aan dhaabatee jira. Lolli dhaabateeraa jechaan jiru garuu amma wanti barbaachisaan waa'ee deeggarsa namoomaati. Mootummaan Itoophiyaaf dhaabbatni biyyoota gamtoomanii dheengadda gargaarsa namoomaa qaqqabamaa gochuuf waliigalteen irra gahan jajjabeessaadha. Amma raawwiin waliigaltee sanaa murteessaadha. Ejensiiwwan danqaa malee achi gahuu qabu. Loltoonni Itoophiyaa to'annoo TPLF jal turan ka guyyaa lamaan dur gadhiifamanii naannoo Amaaraa kee jiran rakkoomtu kee dabruu himan. Ajaja 50 bulchaan loltoota 10,000 olii harka TPLF turan keessaa tokko. Kaleessa wayitaa bilbilaan dubbisnu magaala Soqootaa ka ture. Loltoonni 90 lakkaa'aman ammallee harka TPLF jiru waa isaanii yaaddoo qabaa jedha. Sadasa 3 halkan haala ture ibsuun eegal Baqqalaa Toomattu dubbis. Kan keessa sa'aatii 6 walakkaa irratti dhaqanii hiriyoottan keenya kan Agulaa bakka jedhamu jira. Sa'aatii 6 irratti ala sa'aatii 6 jalqabameera waraanni. Meesheejiidhaan nu barreessanii turan ala sa'aatii 6 irratti nuti akkas ukkaamamnee jira waan ta'eedhaaf yoo nu qaqqabda inni qaqqabaa yoo nu qaqqabuu dhaabatan immoo ofi keessanii lubbuu keessan ol fadhaadhanii ala sa'aatii 6 walakkaa bulbulanii maanoo meesheejiidhaan barreessanii itti erganii osoo kanaan jirru ala sa'aatii 7 ta'uu ajajoota keenyatti illee
hidhannoo lafa walitti qabamee jirudha baafachuudhaaf gaafa deemnu kan furtuu mana meeshaa qabatee jiru sun namtichi afaan Tigriffaasaa ajajaan balbala bal'inamee waan itti himamneedhaa fi hin banuudha achirratti jeequmsa baay'ee ture gidduma kanaan rasaasii gara samiitti dhukaasuu jalqabanii. Eenyutu dhukaasa? Humni addaa naannoo Tigraay jechuudha. Akka meeshaan banamu silumayyuu fedhan qabu namtichi uummanni nuti gaafa irratti haasa'edhu banee isa booda meeshaa keenya fudhannee bakka qabannee erga bakka qabannee sa'aatii 7 walakkaadhaa kaanee hanga guyyaa keessa gaafa 25 sa'aatii 6 walakkaatti waraanne egaa sa'aatii 6 walakkaatti turree booda ala sa'aatii 6 walakkaa ta'u waraana dhaabaa nuun jedhanii waraana dhaabnee gara manaatti galle ala sa'aatii 8 meeshaa sanarra jiru gara istoorii keessatti deebisaa bakka duraanitti barbaachisu waraanni nuun barbaachisu jedhanii isa booda deebinee meeshaa erga galchanii booda qeessota fakkeessuudhaan masqalii fudhatanii akka dhiifama kadhachuu wayii qabsaa dhiifama kadhachuudhaaf dhufanii gara kaambii jechuudha achii qabsaan keenya dhiifama wanti nu goonu hin jiru nuti tarkaanfii keenyatti fufna qabsaanii kanaan booda deebi'anii deemanii ala sa'aatii 10 immoo erga meeshaa istoorii galchineenne kan kutaa keessa jiru keessatti hundumtuu furtuu akka deebisnu hin jedhamne furtuu keenya hunda isaa deebisne. Kan deebisaa isiniin jedhu ajajootuma keessanii? Ajajootuma kan keenya erga deebisne booda ala sa'aatii 10 kun egaa kan inni ta'u gaafa 26 galgala jechuudha. Erga deebisne booda sa'aatii 11 irratti immoo kan saba biraa taatan saba Tigraayin alatti kan jirtan qabsaan Tigraayin alatti jirtanu meeshaa kan dhuunfaa keessanii kan mootummaan ta'an meeshaa kan dhuunfaa keessanii walitti qabadha bakka deemtantu jiraannu jedhame meeshaa keenya walitti qabannee qophoofne ala sa'aatii 11 makiinaan erga makiinaan dhufee booda sakattoo jalqabanii erga sakattaamnee booda baanee konkolaataadhaan dagaamus bakka jedhamu geessanii guyyaa 14 booda gara abiyaddii kan jedhamutti gara Tambeen fidanii diinaa 28 taana gaafa dhufnu gaafa galleen hundumtuu silkii kan qabu silkii isaa qubeelaa harkarraa kan qabu sa'aatiin chaarjeeriin moobaayilii wanta tokko utuu nafin nurraa fudhatanii haallee nyaata keenya daabboo tokko ganama guyyaa tokko galgala tokko citta haayilaandiitti shaayii dhugaa turre bishaan waan kan nu qabnu bishaan jaarka haayilaandiidhaan olofaa qabannee hiriiraan eegganna osoo akkasiin jiru guyyaa 19 moo akka sirga jiraanne booddee gaafa 19 ganama sa'aatii 3 irratti walitti nu qabanii kaameeraa fidanii dhufanii atuu nu laalluu itti qabsaa kan keenya walitti qabanii kaameraadhaan qarratsaa uffatarraa baasanii booda hunduma isaa gubanii konkolaataan dhufe konkolaataa tasaabii tokkotti nama 500 konkolaataa tokkotti nama 500 akka dinnichaatti fe'ame sa'aatii 9 konkolaataatti ol korree halkan keessa sa'aatii 5tti achi kaan waraa keessaa baanee karaa takkazeetiin dhufnee karaa sirriintu jiru karaa kan biraatiin karaa jeellaan fidanii namni akka olii gatta'u akka dadhabu dubartoonni nu wajjin jiru kan nu wajjin qabsaa turanii kan madaan jiru kan lubbuun isaanii karaatti deemaa jiru baay'ees jira akkanaan dhufnee naannoo Amaaraatti as seenee. Gaafa halkanii dhukaasa isinitti bananii sa'aatii dheeraaf dhukaasaa akka turtanii natti himtee namni miidhame fa'aa hiriyoonni keessan kan sin biraa ajjeefaman jiru akkam ture waraanni sun? Akka kutaa waraanaatti akka istaafiitti jechuudha namni 9 dhaame nama 9 keessaa nama tokkotu du'e akka birgadiitti immoo nama 28 du'e kanuma nu wajjin qabsaa turan aluma sana ala waraanni ka'een uffata jijjiiratanii uffata humna addaa kan Tigraayin uffatanii uummata keenyaaf uummata Amaaraa qabsaa Amaaraatti kan irra caalaatti miidhamaa ture. Maaltu sitti dhaga'ame kun ta'uu isaatti? An akka koottama fakkeenyaaf achi biyya sana ergan deemeeti 2003 deemee waggaa 10 jiraadheera achi waggaa 10 guutuu